nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagumaa waaqayyoof galanni haa ta'u an baay'ee nagaa kooti kutaa tokkoffaa waldhabdee furuu keessatti waan sadan tokko ilaalleetu dhaamne tokkoffaan burqaasaa baruudha burqaa waldhabdee sun maalirraa ka'e waldhabdeen sun isa jedhu sirriitti adda baasuutu nurra jiraata yeroo baay'ee namatu attaakii goona namuma sana rukunna jenne rakkoo dhiifneetu rakkoo sana kana godhee kana tumame sati goote irraa jechuu dhiifneetu namuma sana jibbine nama sana rukunna kun immoo hiikuuf hin ta'u kanaaf burqaasaa baruudha jenneerra erga burqaasaa barree immoo yeroo filachuudha yeroo attamiin kan haasaa ofii keenyaas aarii keessatu jirru namni sunis aarii keessatu jirru goona yoo ta'e ittuu rakkoo biraa uumna malee rakkoo hin hinnu yeroo gaarii lachuu keenyaaf yookiin immoo gruupii lammanuuf walitti bu'ee lammanuuf garlachuutiif haa ta'u nama lama walitti bu'eef haa ta'u iddoo itti dura nama gashuun nurra hin jiraatu ofii keenya waliin haasa'uun nurra jiraata yeroo aarii nurraa qabbanaa'u nama sanarraas qabbanaa'u iddoo simmoo iddoo namni biraan nu nageenye iddoo wacin taane iddoo qabbanaa tasgabbiin haasofnu filachuutu nurra jiraata namni wanti sana ilaallanne keessatti kan argamne jechuudha inni sadaffaarratti nu ilaalle akkaataa nu itti haasofnuudha approachii keenya negatiiv irraa yookiin ati sana goote kana goote irraa jalqabuutu hin ta'in waan gaarii namni sun godhe irraa yookiin waan gaarii isheen goote yookiin waan gaarii inni godhe garuu wanti bade immoo kana kun immoo na gaddisiiseera na aarseera jedhu irraa yoo jalqabne gaarii ta'a jennee nama wajjiniin yaada keenya haasa'uu dandeenya aariidhaan nyaara kuduunfinee jechan taane gargaarama haasofna yoo ta'e rakkoo daballa malee rakkoo hin hinnu jenne amma har'a immoo isa taanuni yaada lama sada tokko sini kenne raawwadha waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisu kutaa lammaffaadha ganaan itti fufa kutaadhaan itti fufaa deema gabaabsee raachuu barbaada inni ittaanu har'a tokkoffaa inni kutaa lammaffaa keessatti ilaallu isa kutaa tokkootti aanee jira jechuudha kun inni kun maa inni ammaa akkaataa nuti amala keenyadha behavior akka nuti behave goonu maaliif amma yeroo rakkoon tokko uumamu keessa keenya wanti jiru amala keenya ta'e baashaa kallee keenya amma namni waan gaarii keessa jiru wanti gaariin ta'eef yookiin immoo ilaalchisaa bal'atee waan hundumaa miila jala of jalatti ilaalu akka waan guddaatiin ilaalle kolfaa gammadaa fuulli isaa bright ta'e ifaa ta'aa deema nama akkasii namni nuti wajjin haasa'uu barbaada wajjiniin hirmaachuu barbaada itti tola garuu wanti nu keessa keenya jiru nutti cimee tareeka waan nu olitti yoo ilaalle fuula keenya irraan beekama qaayil aabeeliin ajjeesee ka'ee fuula isaa gurraacha fuulli isaa lama lakka ta'e adii ta'e gurraacha ta'e waan beeknu hin qabnu garuu fuula isaa gurraacha maaliif gurraacha fuulli kee nyaara guure jechuudha inni godhe isa jeeqeera jechuudha jijjiirameera maalli isaa sinii galee kana booddeen eega obboleessa kootiitii jedhe waaqayyotti illee dheekkame anis obboleessa koo eeguun irraata obboleessi koo eeguutu irraata yoo rakkoon jiraate wal ga'u interdependent nan jedhu isa kanaadha qofaan dependent ta'ee dhaabbanatu hin ta'in walii keenya gargaaruuf ijoollee xinnoo duwwaatu namarratti dipendentii ta'a amma guddattutti amma of dandeessutti kanarraa kanaaf wal gargaaree harka wal qabnee wajjin jiraan kanaafitu irraa barame fuula isaa irraa jechuudha aariin gaddi keessatti wanti inni godhe doggorsuun irraa beekame behave akka inni godhu akka nama normaali akka nama sirrii hin taane waan ta'eedhaaf kanaafitu baay'isee murteessaadha amalli keenya akka nuti behave goonu inni nu dheengaddara kaleessa ilaalle approachii keenyaadha akkaataa nuti haasofnudha amma garuu jireenya keenya amalli keenya gaarii akka ta'uuf behavior wantoota keessa keenya jiran irraa kan ka'e bakkeetti nu express goonu of eeggannee amala sirrii akka ta'u wanti gaariin amala gaariin akka nu moo gochuu danda'u ture yeroo hundumaa waaqayyo guddaadha waaqayyotu rakkina haalaa oli waan ta'eef rakkina keenya haala keenya mataa keenya caalchifnee mul'isuun nurra hin jiraatu kanaaf gara saalaallee gara sanu gargaaru gooftaa laallee amala gaarii qabaachuun nurraata yeroo hundumaa immoo jeneraal gootanii nama qomoonsummoo isaa immoo yeroo hundumaan jedha ammatu ragaa dhiyeessi inni wanta dhiyeessinu kun waan isaan nu godhan ishee immoo yeroo hundumaa kana inni immoo yeroo hundumaa utuu ragaa dhiyeessi tokko lama sadii inni waan lama sadii hin qabu gooftaan ikkoo 77 yeroo jedhu hin lakkaa'inidha walumaa dhiisaa deemaadhaam unconditionalidhaam yeroo walii wajjin jiraannu isheen kanan goone inni sanan goone waan akkasii balleessaa lakkoofna yoo ta'e ma wajji jiraachuu hin dandeenyu irra walii dabarree walii dhiisaadha kan nu adeemnu akka maatiittis akka sabaattis akka biyya jiraannuttis walii dhiisaadha waliin dhiibnu taanaan nama wajjin jiraachuu hin dandeenyu qobaatti obbaafna taanaan immoo bineensuu qobaan jiraatu yookiin irraatu yookiin maraatu taana mental disorder maraatu warri bakkeedha isaan immoo normaaliidha wayyaa ofirraa boosanii waan barbaadan godhaa deemu maraatuun irra kan wayyaa uffatee deemu wayyaa uffatee garuu nama jaallatu nama jeesuu barbaada nama balleessuu barbaada nama kana nagaaran jedhanii honestly speaking namni sun maraatuudha
raatuyyuu miti raatu nama waan godhu hin beeku. Wayyaaffatee makiinaa qabatee maal qabatee karaa nama ajjeesu karaa nama balleessu barbaadaa kan deemu nama roolaa noormaaliidha namichi garuu abnoormaaliidha. Yeroo laalta nama noormaalii nama nagaa fakkaata garuu maraatuun warra akkasiiti. Warri bakka deemanii mana maraa dhimman qaban isaan waan tokko waan sodaatan hin qaban dhimma isaanii hojii isaanii hojjetu. Dhugaasuuf yoo ta'e dhimma isaanii taphachaa deemu isaan. Isaanii warra mana qorichaatu baree qoricha kennaa fi warra dhaabee godhuma dhiisanii dhiisu. Keenya garuu wayyaaffatee an tajaajilaadha nama waaqessaa nama siyaasaati nama biyya bushadhee dhiiga nagaa dhangalaasaa nama qaa namaa balleessaa inni du'ellee yookiin mootummaa waaqayyoo gala tajaajila namaa jireenya namaa karaa booddeetiin haasofni nama eega balleessaa deemna gaafa laallu immoo nagaa fakkaanna warra akkasiiti firdii waaqayyoo kan irra jiru. Kanarraa bilisa taanee dhugaarra dhaabannee nama dhugaa keessi keenyaaf alli keenya ta'uu kan ta'e kana kadhata Daawit yeroo hundumaa. Senni nu banne irraa waaqayyoon na qulleessedha. Isa arraba koorti immoo namuu barbaadu immoo difrata xiyaatii isa ta'e immoo namuu barbaadu irraa immoo gooftaa koo bilisa na baasee lafa dadhabitti waaqayyoon kadhata maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf rakkoo gaafa hiiknu amalli keenya kun murteessaadha isiniin jechuu barbaade. Lammaffaan akkuma isiniin jedhee dhukkuba qabaatee haalli isaa nagaa ta'uu didee garatti ba'uu dhabee nama nurratti ba'aa ta'e irraa kan hafe mana keessatti sheer gochuun irra responsibility. Abbeen keenya harmee keenya irraa kan nu barannu robbeen keenya qonna qotu harmeen keenya immoo nyaata qopheessite fuutee dhattiif fuutee ergalaattee fi booddee immoo aramaa haramte achi waa hojjette isaan hin qotu inni immoo waa hojjette achi warra biraan hin qotu warra biraan immoo hin haramu yeroo immoo galuuf qaama qo'aa dhaqeen booda danfisanii qoraan fudhatanii galu dhaqanii danfisu. Seera barreessaniiti kan hojjedhu waliin jedhan miti garuu maal akka hojjetan beeku al tokko tokko immoo qambarrii gargaaranii duukaa deemu dhaqanii camadanii fi addeebanii horii elmanii maal godhani uumamumaan walirraa gahee isaanii beeku. Mana keessatti barreeffameetu baayiloosiin konstituushinii baafanna miti. Garuu abbaan manaa wanta hojjetu ati manaa hojjetu tokko garuu akka furannu baranneerra jedhaniitu waanuma dhumaadha mana irratti baa godhu seetu ijoollee qulqulleessaa seetu ijoollee miicaa seetu ijoollee wayyaa uffisaa mana barumsaatti ergiti yeroo isaan dhufan maal gooti achisa gooti dhaqee hojii hojjedhee birrii fideera jedheetu yookiin waa tokko godhee haadha manaa si'ool keessa gashee waaqayyo kana irraa bilisa namaa godhu maleessa. Warra tokko immoo jiru nama raadhaan gaggabee kan inni fuudhee sana godhii kana biti jedhanii immoo warri maal jedhanii immoo abbaa manaa qabataniis jiru. Kun akkas hin danda'amu. Responsibility ofii share gochuu 50-50. Yoo dadhabe immoo 75-25 illee ta'a maleessa. Kanaafitu booddee tuulamee akka inni dho'ee waan biraa hin finne. Kana gochuu waaldaattis yoo ta'e hundumtu hojjechuu tura. Namni tokko waan ba'aa 10 baate maal? Hojii isaatii waaldaanuu kan Kiristoosii maanina waan 10 baadhee rakkadhe inni biraan immoo firii taa'ee tasnaanna'uuf. Waaldaan lafarraa lookaal cherchiin hin baddisiin guddattis. Efesoon baddeetti har'a Turkii tura jira biyya Islaamaatu guddate. Akraariitu. Waaldaan duraan turte lafarra kan jirtu baddeetti baay'een sirriitti gaafa jiraachuu diddu. Har'as yoo ta'e gaaraantii hin qabnu sirriitti yoo qabne jiraanne jiraatti yoo ta'u waati hin baddee jechuudha. Bakka hin baddu. Waaldaan Kiristoos anaafisiin warra fayyetu yoo waaldaamti lookaal hin diigamte iyyuu hin baduudha malee halaafinati sheer gochuun irra jiraata. Horii keenya kontribiuut gochuun irra jiraata. Kurnaffaa keenya kennuu ba'aa immoo dagana pileej illee goone horiin hin jiru ta'e kennuun irra jiraata. Inni hojii hojjetu tajaajila irra taanaan mindaa kennuuf hin irraata. Maal baatu irra jira achiin hojjechaa achiin maal jedha maal isa qobaattitu waaqayyo bakka ati mukkuma abidda gubannaa mukasii ol ta'ee waan ta'u godhe isa kaa'e. Akka ta'uu baannaan inni saba qotu walqixxee sheer goonee hojjennaa yoo itti fufetti fufaa ta'uu baatee nafa jechuudha. Kanaaf sheer ta'utu irra jiraata. Biyya keessattis akkuma kanaadha. Tokko taa'ee nyaatee tokko wanti inni qobaasaa fiiguuf irra hin jiru. Halaafinati sheer ta'utu irra jiraata. Kana keessatti kan nu baruun irra jiraatu please kanan jedhu rakkoo walirra hin tuulina. Rakkoo walichuun koo yeroo manni dhufu hiikaa deemaa malee walirra baay'atee gaafachii gaafa tokko dha'e yeroo akkasii akka goote yeroo akkasii namichi utuu hin dhaggeeffatu kana booddee yookiin gaa'ela yoo ta'e walii kun dhufa waaldaa yoo ta'e dacabuu dhufa yeroo akkasii akka goote yeroo sana namni sunoo hin hubanne ta'a maaliif itti himamu amma namni tokko yoo masin bakka nagaan dhufte kaayatan maaliif kaa jedhe dhufuu koon barbaanne jedhe dubbii godha. Atakka itti haasa'uu keessatti gaddeera jedhe yeroo sanallee hiikuu wayya malee jechuudha walirra ture akkati na jaalladhe maanan beeka yeroo akkasii akka jette. Ana mal tokko free ta'ee naasaa dhugaan isitti bakka fuulli koo magaalaa yookiin gurraacha ta'e free namni itti qabamu jiraachuu danda'a yoo haasaa goota qabamte yeroo masanatti muudha asas akka jettetti yaadde jette mootu yaadiin jette walirra turte waan 10-15 goote gaati fiddee taasoftu situu nan jaallatu maaliif walitti qabde amma kana keessa dhugaansa haroo dubanneeti sumut mataa keetu nan jaallatu jechuudha walitti cortee yeroo akkasii waan hundumaa easy godhee ilaala jireenya easy ta'e ilaala nasiittani maan humna koo gadarraa waan meeqaawwee sanan godha hin jedhu hunda see miila koo jalatti ilaala simple life. Kanaaf kolfaan deemanati toleen deema yeroo hundumaa dhugaan isinitti himachuu kooti. Naa kanaafitu waan hin jiraanne diraamaa miti hin barsiisu nama jechuu kootiin. Kanaafitu walirra tuulina walirra tuultanii yeroo akkasii goote yeroo akkasii yeroo masan
one at a time. Rakkoo tokko wal agartan harruma hiika. Utuma wal nagarullee ta'e bilbilaan namni sun muudii gaarii keessa jiraachuu gaafa baru bilbilaa wajjin haasaa hiika inni tajaajiltoota maayinni dhaati. Kanaaf kan wal geenye al tokko amma rakkoo tokkoof isa erga hinneen boo yeroo biraa immoo rakkoo isa biraa hiikaa deemna jechuu kooti. Kanaafitu amala gaarii qabaannee achi gadi nimatu fiin ilaalaa yookiin mudur hundumaa sana goota mati yeroo hundumaa yeroo akkasii akka goote yeroo akkasii goote kan kee hundumaa kanuma hin jenna gaarii inni godheef hamaan inni godhe dabaasa gaarii kana kanaan appreciate si godha kun immoo akkasumiti jedha inni lammaffaan irra laallu amala taanee miira keenyaadha miirri keenya wanti gaarii yoo nu ta'e hin kolfa hin gammada nu taala eegar immoo deebi'ee hin gadda wanti tokko immoo gaafa ta'u dhiisu miirri keenya ol kaa gadi bu'aa waaqayyos miira qaba hin gammada hin gadda nus immoo akkuma kanaadha miirri keenya miira kanadha kan nu aarsu gaafa aarru sana waa tokko naasee gaafa aarii baga yallaan balbal dura hin jiraatin jedha sabi keenya Oromoon dhaqee utaalee keessa bu'uu danda'a yookiin immoo nabiraa keessa buusuu danda'a. Kanaafitu miira keenya al tokko immoo depressed taana bakka nama jibbina jireenya jibbina wantoonni nuti dukkanaa amma namoota baay'een biyya keenyatti namni depression hin beeku biyya kanaa beektu qoricha kennu nama gorsu namoota nama gorsantu jira kanarra namoota depressed ta'anii qilleensi gaafa gadira muudii koo badee miti nama jibbuu of jibbuu kan namoota dhaqanii of ajjeesaniif gaafa depression keessa galan abdii kutaniiti. Na haala hundumaa jibbu miirri keenya gara kanatti nu geessa jechuudha waan yaan nurraa kan ka'e na kiristiyaana ta'ee depress nama ta'uun fudhadhan yoo wanti hundumtuu madaan gadi bade waaqayyoon gammadaa dhimma baako hundi ishee wayinii yoo bade saawwi yoo bade biyyi yoo bade hundumtuu yoo bade waaqayyotu baatee jira waan hundumaa control godhe ana miti ofii koo iyyuu baadheen jira waaqayyoon na baatee jira mana koo ijoollee koo hamma hin danda'in dhagaa xinnoo darbadde contribute godhaadha malee akkuma waaqayyoo Itoophiyaa sinirra kaa'e Oromiyaa sinirra kaa'e addunyaa sinirra kaa'etti waayoo haaraa caabee halkanii guyyaatanii maraatuu taatu yookiin dhiigeessa ol kaa'ee qaayetanii duutu gaafa namni dhimma seerraan qabu wayyoo deebboo bor citaa eebboon dhugee kaartaa taphatee sokka. Wanta dandeenyu goon waan nu oli waaqayyo hundumaa danda'utti laanna. Fayyaa keessaniif dura xiqqaaqee godha fayyaa keessanii yoo eeggattan duwwaa namaaf deebitanii eebba ta'uu dandeessu waanuma hundumaa akkasitti kennamatti yaadana waan danda'ame gootu gaafa dadhaamuu demmoo an qooda koo bayeeraa gati qooda kee hin baane wanti kun meessi yoo ta'e gaafatamaadha bakka allaqee wanti biraan tokko hin jiru. Kanaaf miira keessan fuutanii waan biraa keessa gashitanii abdii kutannaa aarii bakka jireenyi bakka kana ta'e hin jedhana dukkana keessa ifa argaa. Waaqayyo waaqa ifaati maqaan isaa ulfaatu inni dukkana keessaa ifa baasa isa nama nyaatu leenca keessaa damma baaseero Saamsoon ajjeese waan hin taane waan hin jirre keessa waa jiraachisa waaqayyo kana sana ilaalaa malee miira keessan gurfuula miira keessan gadurraa kan kee aariidhaan abdii kutannaa haasa'uudhaan haasaan taane yaadan taane keessan deddeebina waaqayyo isin haa eebbisu inni sadaffaan irra nu ilaallu fedhii keessan maal feetu gaafa natti gadatee na wajjin haasa'uu barbaadan akka maal godhuu barbaaddu maanni kan isin barbaadan what is your need haala nama haasa'u kana rakkoo muume kana keessa maal dhibbaa hunduma situ barbaada yoo ta'e maalitiin anaafis wanta nan barbaadu jira atis wanta barbaadu jira equal share 50-50 seetana principle ko 50-50 dhugaa seetana waaqayyo wajjin dhibba jiraadha malee namni hunduu 50-50 yoo namni dhiisee deeme maana dhiisee deeme deema raadhan gwaaddanyaa koo na dhiisee haasaa koo mala koo sun taane waan ta'eef wanti nama raachuu hin jiru 50-50 bakka innis nama muudii koo laalcha koo ta'uu fideenso kee bakka allaqee haadha manaa koo wajjin amma du'aatti kan walii kakannee waaqayyo isa kanaadha namniyyuu wal tokko kakuu sana cabsa waaqayyo kakuu hin cabsu maleessa gooftaa wajjin amma dhumaatti bakka allaqee inni biraan 50 jechuudha yoo isinii ta'uu baate inni istu namni yoo waaldaan ta'uu baate hin geeddarata hiriyaa laallee yoo ta'uu baate hin geeddarata wal fuudhuuf wajjin deemuu ta'uu baannaan inni isa maal walii kun rakkoo walii isu yeroo kaadhimu marra jiran innaa kanaaf dhugaa dhuguma jedha waa fuudhanii big dealii magootanii gaara walaliin godhina gaara walal naannoo sanan ture Itoophiyaa keessa sadaffaarra jira innaa kanaafi fedhiin keessa maal barbaadu namni isin itti gadhitan sun namni isin walitti buutan sun abbaan manaa keessan akka maal godhuu barbaadu haati manaa keessan akka dubbii waaqayyoota sheeppii wal godhaa malee namni dogoggorarra jiru akka koota yoonaan jedhu waalta bitin akka isaa ta'an nama dogoggoraa jiru haasaansaa deemsisaa namni tokko bilbila nama hamatu dhiisaa ittiin hin dhiisan maal akkasii nama akkasii bilbila akkasumas dirqaminarra hin jiru dhuguman jedha ufuma haasaadhumaaf for the sake of talk bakka callumadhanii haasa'uuma duwwaadhaaf callumadhanii warasaan dhufa waa bashee waan gootu beetan bakka nan nuffe kan barbaadu waa isan addoo sana qoda sana waa dubbisu waa barreessuun barbaadaan dhugaa dhuguma jedhaaf kanaafitu ilaalaatii fedhiin keessa maan rakkoo kana walitti bu'uu fidee akka maal ta'u barbaaddu wanti jiru hundumtu maal akka jijjiiramu barbaaddu yoo egaa isa kana baraachuu adda baasaati ilaagaa hawwajjin haasa'u kun akka sirratuun barbaada isheen kana yookiin inni kana akka sirreessuun barbaada as groups immoo kun akka sirratu barbaada yoo kun ta'e akka itti deemna tarii seera qabna yoo ta'e
akka seera keenya cabe yoo ta'e akka seera sanatti akka deemnu barbaanna. Maatiin seera hin qabu garuu nama tokko duwwaarra tontu numtu ba'aa akka hin taane nama tokko waan gaarii godhe tokko balleessaa deema yoo ta'e waan ta'uu hin danda'e kun akka sirratuun barbaada. Ijoolleen ofiillee tuun hafin jechuudha. Kanaafitu akka biyyaattis yoo ta'e fedhiin keenya maa'in kan keenya guutee kan biraa habaduu miti jechuu kooti dhugaansa wal duukaa isa kanaadha kan nu goonu yeroo hundumaa jechuu kooti. Yoo kun hin ta'u ta'e irra deddeebitan yaaddan kun yoo hin ta'u ta'e amma gara negotiationitti darbamaa jechuudha. Inni kun resolution inni kun rakkoo keessatti gara transformation ganaan deemaa mana jechuu kooti tamitiin akka jijjiiruu dandeenyu waan hundumaa. Gara negotiation gara araaraatti deemnaa jechuudha gara walii galtee negotiate gochuun nama barbaada. Anaaf waan qofa negotiate goonuu qaba. Kana keessa deddeebineetu isa kaleessa ilaalle waan sadan arras waan sadan ilaalle har'a waa'ee amalaa waa'ee miiraa waa'ee fedhii ilaalle kaleessa immoo waa'ee rakkoo jiru burqaansaa maayinni deebi'ee immoo burqaasan erga barree immoo iddoo taasofnuuf yeroo taasofnuudha deebi'ee immoo akkaataa taasofnuudha. Burqaasa yeroosa iddoo isaatiif akkaataa isaati kaleessa. Har'a immoo amala keenya yeroo haasofnu baay'ee erga malli keenya qabbanaa booda osoo nurra jiraata miira keenya deebiin fedhii keenya adda baasuun nurra jiraata. Egaa negotiate goona kan araaramnaa jechuudha. Gaafa negotiate goonu garuu namoota nu gidduu galuutu irra jiraata. Nama tokkos haa ta'u, nama lamas haa ta'u, nama sadiis haa ta'u. Falan nama shanis ta'uu danda'a, nama sadiis ta'uu danda'a. Namatu nu gidduu galaa jechuudha. Akka maatiin wal dhabe yoo ta'e kanaan yaallee yoo dhabne paasterii haa ta'u yookiin jaarsolii waldaa haa ta'u nu gidduu galuu jechuudha. Yookiinis immoo nama dhuguma sirriitti waa'ee rakkoo hiikuu beeku ta'utu irraata malee calluma jedhee namni tokko dhufee gidduu gala miti. Warri namoota gidduu galtee nama raadsanis immoo yoo ta'e yeroo kun isinitti dhufu gara nama tokko dhuguu dhageessanii maal abbaa ishee kana godhu maal attamitti kun ta'an jedhina. Sirraa dhagayeeramee sanarraan immoo dhagaa jedha. Lachuusaa keessaa waan garagara ta'e walitti bu'ee qabadhaa pooyintii. Maaloo siiti fakkaate ilaalcha inni ilaaleef isheen ilaalte gargar ta'uu danda'a. Ilaalchi lachuu isaanii gargar ta'uu danda'a waan ta'eef ilaalchuma sana sirreessuudhaan yoo waa hiikuu dandeessu waan ta'eedhaa fi utuu gar tokkotti hin jallatin yeroo hundumaa isin ishuu duwwaa ilaaltu kan isin irraa barbaachisu jechuu kooti. Mediation kanaadha kan inni godhamu. Negotiatiin egaa kanaadha fedhiin nama sanaa jira fedhiin nama sanaa jira fedhiin giruuppii sanaa jira fedhiin giruuppii kanaa jira. Warri gidduu galanii negotiate yeroo godhanii fedhiin koo maayinni major inni priority inni ta'e major fedhiin koo major need minor need fedhii isa caalu fedhii isa gadii immoo kana adda baafadhaa jechuudha. Kanaadha kan isaan ta'an deebi'ee informationii wal geeggeeddarraa jechuudha. Kanaadha kana akkas ta'e amman kanan barbaadu kan. Inni sunis kanaadha kana akkas ta'e kanan barbaadu kan. Clear goonee keenya jechuudha yaada keenya. As dhufnee walattaakii goona walitti dudubbanna tuun ta'ini clear goonee waan kana keenyaa jechuudha. Maaliif kaayyoon keenya rakkoo furuudha. Kaayyoon keenya nagaa fiduudha. Nagaa fiduuf immoo namoota barsiisuun nurra jiraata. Yeroo hundumaa akkasitti bakka namoota qoricha mataa bowwoo namaa kenna hiikaa deemna duuma. Namoota barsiisuudha. Clear goonee waan sana laalaa kana meera deebii illee jenneeni kanan barbaada kan jedhu clear. Eenyummaa ma keessan jibbe yoo ta'e hiikuu dandeessa lau rakkootu jiraatu hin ta'in nama eenyummaa keessan nama jibbe yoo ta'e wanti gochuu dandeessan hin jiru kun. Garuu yeroo baay'ee rakkoo walirratti tuulameetu namni rakkoo hiikuurra wal jibbuutti adeema. Kanaaf haala sana hiikuudhaaf. Egaa isa booddee fedhii keenya isa jalqabaaf isa lammaffaa erga keenyee information keenya clear erga goone partiin kunis namni negotiate nu godhu sila hubateera nurkaa qobaatti fuudheera amma walitti nu fidee isuma repeat akka nu goonu godhee isa waan keessa hubatu godheetu gara rakkoo hiikutti deema kaayyoon keenya rakkoo uumuti rakkoo hiikuudha isa booddee isa waliigalee sana agreementiidha jechuudha agreementiidha barreessinus barreessuu baannus kana goota ati kana goota implementation isaa immoo ilaallaa jechuudha maal akka implement goonutu irra deebinee xumurarratti ilaallaa jechuudha sana bakkaan ga'uudhaaf garuu kaayyoon koo utuu gara negotiation hin deemin rakkoon har'as boris uumamuuf namootuma gidduu gashaa deemna miti yoo akka waldaa ta'e yoo tarii nama bakkee gruupii walitti bu'ame yoo ta'e inni kuni sirriidha yoo kan biyyaa ta'e yoo karaa kamiin ta'e negotiation hin jiraachuu turraata maaliif asiinis ta'e walitti dhufame waan tokko negotiate gochuun gaariidha unless maatii gidduutti yoo ta'e garuu utuu nama hin gashin akkan sila sinitti himee tuqaa kaleessa sadii har'a sadii jaan kana follow godhaatii gara hiikaatti deema waaqayyo sinaa